Bakki nuti ammatti argamnu kuni Gondar Kaabaatti kan argamu naannoo Dabaarqee bakka jedhamutti kan argamu gaara Limaalimmoo jedhamudha. Limaalimmoon kuni nama Limaa jedhamuu fi Limoo jedhamu irraa kan mogga'e yeroo ta'u daandii kana warra hojjetanidha isaanis. Karaa baay'ee kompleksii ta'ee fi akka biyya kanaatti gaarreewwan gidduu kutamee kan ba'e baay'ee ulfaataa kan ta'e akka isin argitan kana baay'ee karaa ulfaataa ta'e tulluu kanarraa dhufee akkasitti hojjetamee asii immoo gaafa gadi buunu bowwaa akka malee hammaataa ta'e gaarota kana gidduu kutee kan gadi darbu as keessa darbee Adarqaay biyya jedhamuu fi Maayitsabrii kan jedhamu kan deemu bakka itti waraanni mootummaa Itoophiyaa fi waraanni TPLF wal lolaa ture bakka baay'ee ulfaataa gaarreewwaniin marfamaa ta'e karaa daandii Shiree geessurra jirra. Karaa kana daawwadhaa. Baay'ee bakka ulfaataa, bakka kompleksii, bakka waraanni itti wal lolaa ture, bakka baay'ee rakkisaa ta'e jechuudha bakki kun. Bakki ammatti argamnu kun Limaalimmoo jedhama. Gondar Kaabaarraa ka'ee gara Tigraay Adarqaay bakka jedhamutti gaafa deemamu karaa baay'ee ulfaataa ta'eef karaa baay'ee SSC ta'e akka biyya kanaatti yookaan akka biyya Itoophiyaatti karaa SSC jabaatiif karaa baay'ee ulfaataa kan ta'e karaa Limaa nama jedhamuuf Limoo jedhamuun hojjetamedha.